Shama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii Mastuu Gooftaa kan hundi keessanuu kan biyya keessa kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenya jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumas har'ammoo dhugaa isinitti hima makaroona ana jedhee hojjetanii hojii biddeen hin nyaanna. Akkasumas immoo makaroona Iyaan makaroona maaliif hojjechuu edda hojjechuu barbaada kanuma jechuudha. Kanuma kana xibisbis godhannee akkamitti hojjetanna seetarre amma haala kanaani shunkurtii kiyya haala kana ani beektu yeroo baay'ee makaroona yeroo hojjedhu shunkurtii akkatti guguddisee hojjechuutas na jedha waan hin beekne. Haala kanaan hamma shunkurtii kiyya bilcheeffachaa kanan jira jechuudha. Haala shunkurtiin kun naa bilchaatutti timaatimii shunkurtii minaamin gosti qullubbii minaamin qopheeffadha jechuudha. Ammaaf garuu kana haaluma kanaan qadaaddanneetu dhiisna jechuudha. Ageenyi shunkurtiin kun bisillee jedhee nu bilchaatutti haala kanaan qadaaddannee lafa goona jechuudha. Amma haala kanaan shunkurtiin keenya nu bilchaatee jira. Amma waliin nuti gochuu qabaannu barbarree keenya jechuudha. Haala kana itti godhannaan booda haala kanaan barbarree keenya itti godhannee Halus barbareen keenya hagamii bilchaatutti akkamitti hiikna jechuudha. Daqiiqaa wayiitiif haala kanaan hiikna jechuudha. Maaliif yoo barbaree akkasumatti itti goonee dhalli shunkurtii qimamii minaamin akkasumatti zimuu itti gadi goone Alif barbareen isaa nama guba jechuudha. Akka barbareen isaa afaan keenya hin gubneef haala kana ni bilcheeffannaa xiqqoo ishee qadaannitu hin teechisne jechuudha. Haala kana qadaannee daqiiqaa muraasa xiqqeessitanii amma dammoo saalsaa jechuudha. Haala kana xiqqishuma ishee saalsaa maankaa xiqqishoo ittiin godhattu. Ammasi saalsaa kana wajjiniin hageenya bilchaatutti haala kana ammas daqiiqaa xiqqoo ishee haaluma kana qadaanneetu ni dhiisna jechuudha. Amma dammoo wanni nuti godhachuu qabaannu qimamiin kun kan lukkuudhaatti godhamu jechuudha. Xiqqeessine ganamatti gadi rarrasha'anna. Amma haala kana shunkurtiin isaa kan duraa sanarra bilchaachaa jira jechuudha. Wanni nuti godhachuu qabnu immoo amma shunkurtii qullubbii haala kanaan guguddisee muree jechuudha. Maaliif shunkurtii dheeraa muree sana ta'eef haala kana Gashittaan isaa wayini waayida barbarree biyya ofii dhugaa rabbi
bishaan illeedha kan biyya ofiitti mi'aa kan jedhasu dhuguma dhugaa. Shittaan isaa shittuma Itoophiyaa jedha dhugaa. Haala kana ammas qadaadannee ni dhiifna daqiiqaa xiqqoo isheetii fi haaluma kanaan jechuudha. Kazaan በኋላ amma waliin nuti godhachuu qabnu timaatimii mataa lama bichaa muree haala kanaan guguddisee kana itti muradhe jechuudha. Haala kanaan timaatimii keenya haala kanaan ammas nuti goone daqiiqaa muraasaaf ni dhiifna jechuudha. Haga timaatimiin keenya nuuf bilchaatutti jechuudha. Haala kanaan akkamitti qadaadneetu ni dhiifna jechuudha. Maaliif dirqama timaatimii nuuf bilchaachuu qaba silate. Amma haala kanaan timaatimii keenya illee nu bilchaachaa jira. Kaarotii itti godhachuun barbaada sila ta'eyyuu haala kanaan kaarotii kiyya gurguddisee muradhee jira jechuudha. Isin faqqattaniillee qaqalleessitaniillee faqqattaquu ni dandeessu jechuudha. Ani garuu immoo haala kanaan guddifadhee jira. Hojjetachuun barbaada sila ta'eefu haala kanaan haga inni nuuf bilchaatutti ni dhiifna jechuudha bakka akkanatti. Maaliif sababan shunkurtiis dhedheerachee mureef timaatimiis dhedheerachee muree shunkurtii qullubbiis dhedheerachee muree qaysir kan kaarotiis immoo dhedheerachee muree jechuudha. Dirqama kan hojjetu boonduun hundisaatiyyuu ol fakkaachuu qaba jechuudha. Sababa saniif haala kanaan ammoo daqiiqaa muraasaaf maalan godha gaazii jala qannasee tanaan qadaadee teechisa jechuudha. Yeroo inni bilchaatee raawwate homaa soogiddaa fi makaroonaa bichaa itti goona malee wanni takka wanni biraa wanni goonu tokko hin jiru jechuudha. Haga boonni nuuf bilchaatutti obsumaa na wajjin tura. Amma wanni itti godhachuun nu hafe soogidda qofa bichaadha. Yoo itti baay'ate rakkoodha. Garuu numa nyaata coggaarra na guba malee. Aga soogiddi keenya immoo amma oofte haaluma kanaan wanni goone qadaadne ni dhiifna jechuudha. Nyaatni kana fakkaata. Siqaa mushurraayii jedhe. Nuti haala kanaan isinillee hojjetattaniitu nyaachuu hin irraanfatina. Maaliif kaarotii shaggaadha jechuudha. Kaarotiin nyaatuma kamii keessattuyyuu baay'ee mi'aa nyaata baay'ee mi'eessa jechuudha. Sababa saniifuu kaarotii yoo danda'ame lama yoo dadhabame garuu tokko haala kanaan faqaffaxxaniitu jechuudha. Qaqalleessitanii faqaffaxxaniituyyuu waxii dinnichaa wajjin dirqama kaarotiin hojjetama. Garuu waxii diimaa wajjinis akkasitti yoo hojjetattan kaarotii shaggaadha. Bakka maaliif akka viitaaminii jirtu laallama sila ta'eefu haala kanaan hojjetadhaaru nyaadhaa. Akkanumatti yoo amma zuumii isaa kana bichaadhaan yoo isa buddeena nyaatanii baay'ee tokko namatti tola. Maaliif dirqama shiroo qabaachuuf dirqama wanna tokko qabaachuuf miti jechuudha. Akkasii isiniin jechuu jaaladha. Amma haala kanaan naa bilchaatee jira. Hunda wanni ani itti godhadhu makaroonaa kiyya itti godhadha jechuudha. Haala kanaan ifama. Walitti qabatee jira.
haala kana tak kecha mul'atu jechuudha. Amma shunkurtiinis dura dheeraa ture, kaarotiinis dura dheeraa ture, kecha hin mul'atu baay'ee jechuudha. Haala kana hojjetattanii biddeen keessanii daabboo keessanii nyaachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan akkanatti hojjetattanii nyaachuu ni dandeessu isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo fi har'a asirratti xumuramaa isiniin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin namoonni deemee hojjechuu jaallatanii haala yoo barbaaddan isinii yeetattillee hojjechuu ni dandeessu. Firmii keessatti lakkimmoo firmii keessatti hojjennu akkanumatti hojjetan malee yoo jettan haala kana hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Biddeen maaliitiin nyaatama jechuun keessan biddeen Itoophiyaatiin tolfattanii bitattanii ittiin nyaachuu ni dandeessu. Isinitti agarsiisaa qofa. Fitfitii hojjetachuu heddamas ta'u hin jedhina. Haala kana maaliif anachitti yeroo deeme nyaata isaanii nyaadhu sila ta'eefuu nyaata kiyya mana kootitti hojjetadhe mana ilmaatittiin hojjechaa jira sila ta'eefuu nyaata koositti akkanatti hojjeta adaadoti akkanatti hojjetadhe arsee namoota haala kana hojjetadheetoo fudhadheetoo deema jechuudha. Maaliif nyaata isaanii ani nyaadhu soomii sila ta'eefuu isaan ammoo soomii qabu bichaa nyaatu sila haala kana nyaata kiyya fudhadheetoo deema jechuudha. Nuti kootii fi sababa saniifuu maalan godha haala kana akkana fudhadhe as keessatti fudhadhe qadaadadhe deemani jechuudha. Kaza ani isaan tun dura nyaata sila ta'eefuu ani dammoo booda gasaa nyaatanii raawwatanii haala kana nyaata koo fudhadheetoo nyaadhaa isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabajaa isiniin jedha. Biddeen keenya dammoo akkana jira isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja. Koottaa immoo yaa nyaannoo isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee